waltaane akkasitti akka gartee akkama akka waltaatan akka kam taatan amma mucaa kun waa takkalee badii takkalee hayyee haybayatu atu haybayati hayatu jirjirin obboleettiitiin usernaa saamuun barama atamma usitti dhaggeeffatu waan isaa jira amma jirjirri gaarii miti jarjara miti ani sati haysinitti raayilii qaba garuu wayii ana malee ani namni hundi ana malee ansi balleessee fakkeenyaaf ansi balleessee balleessaa fi fiifuu irra qabuu fi jirtaati fiifuu mataan kee waan dhuftee qabdi haya ammaan tana nu obsi obboleettiitiin afaanii nu baasi hayyee himadhaame amma bar waan ta'ee jira naafi kamaal keessan harkaa fi afaan waliin nyaanni dabaala kunillee natti isaa dabaala hayi bojabaala tu namni si nyaata la ati akka nama katti nyaata nutti nan beeto maka jirti sibeeti asa inni beeku garteemi summi bishaan nu laqeeti sila akka saatiin garteemi nama maraatee bar sila akka saatiin obboleettiif jibar maraatee bar sila hajjee obsi waan maraatee bar sila amma ati dhaggeeffatu dubbeerraa baasi waan inni ta'e rakkoo isaa nutti himu waan isa mudate kana akka namni dhibee nutti meesanis miskiina dhibbeera magaartii ilmi namaa ammoo hanga wanni takka dhuftu adda baasee garteemi namni kun gaarii namni kun hamaadha hanga wanni takka dhuftu adda baasee tasuman beeku gurbaa kanaati mataa guddaa itti meeshaa kana keessa waa meeqaatu hedduudha haya dhaggeeffadhu mujirima kabiir amma nuuf qabamtu nuuf hin qabamtu qabamti ani saahiba kamaal keessanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan kiyya inni kabajaa fi jaalalaa nagaan keenya martuu bakka jirtan maratti sinaalee qabu siniin jedha egaan inshallah akkuma dheengaddaa guyyaa muraasa dura viidiyoo irratti nu hordofaa turtan achi baanee osoo gara mana kamaal fa'aa deemna jennu karaa kanatti qabaan nutti jabaatee jennaan ijoollee tokko bira bullee achirraa jechuudha dhufnee amma kunuu as dhiyaannee as keenyeerraa yoo rabbi jedhee wantoota ta'aa ture hundumaayyuu isiniif ibsaan ture isiniif dubbataan ture meetillee salaamata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota keenya qaqqaalii gaggaarii ilmaan oromoo marti keessanuu bakka jirtanitti salaaminna kiyya dinagoo jecha arraan tana gaagga dhimma saahiba kiyya kanaatiif jecha baarlama qabannee hotaa kanunjaan itti deemaa jirraa hordoftoota nu wajji jiraa daaran isinjaa waan jettuun jiru. Egaan kabajamtoota keenya akkuma beekamu kamaal nama kanaan dura wal kabajnuu fi wal beeknu saahiba akka obboleessaatti waliin jiraataa turredha akkasuma egaa adeemsa jiru kana anatu adda baasaa akkasumas immoo alii wajjin dhufuu qabdan jedheetu nuti biraa gorree ijoollee biratti hafnaan mana galeen isin eega jedhee nu biraa bahee akkasitti gara manaa deemee jechuudha inni amma gara mana kilaasii isaatti seenuu jirra amma jidaara jara jira dhaabbannee jirra jechuudha asii mana jaraa ulaan asuma jira asuma seennee inshaallah akkasuma obbolaa jaraa warra shamarranii jeequmsa kaasaa turanii fi akkasuma adeemsa jiru hundumaayyuu isiniif isaan ture amma gaa kanarratti inshaallah nageenya akka nuuf bu'u araarri gidduu keenyatti akka bu'uudhaan kan hin barbaadu maaliif adeemsa kanaan quban qabu ofii kiyyaaf hin qabame malee karaarraa maqee as deebi'uu dadhabe malee dubbii jarri deemaa jiranii kana waan tokko quban qabu haalan taa'ee dhaga'uun immoo mucaadhuma ishee dheengadda jedhe sana waliin walitti siqeenya baay'ee qabu kanaaf malee dhimma biraatii miti jedhanii waan baay'ee dubbataa turanii kanaani inshaallah yoo rabbi xumursiise deemnee ilaallee dhiifamallee gaafannee akkasumas mucaan illee mana hin jirtu naan jedhaa jira kamaal gaafadheen ture alaa kulli haal waa hundaafuu isheen haa jiraattus jiraachuu haa baattu ani sababaan shabakaa irraa badee hundumayyuu ibseetiin jira amma gaagara manaa deemnee achi bilbilaanis akka isheen nan quunnamne dhorkanii jiru jedhan maaliif maatii kee bira dhufee akkuma kanaan dura si gaafatetti ammallee si fuuchuu qaba yookaanis immoo jaalala keessanitti fufuu qabdu malee akkasumatti bilbilaan si waamee bakka feete deemtee arguu hin dandeessu jedhaniitu dhorkanii jedhan bilbila isheellee ergan achii deebi'ee waan tokkollee yaalee dadhabee jechuudha kanaan amma inshaallah yoo rabbi jedhee achi deemnee jara waliin waan jiru hundumaayyuu haasofnee kan sirreessinu ta'a egaan viidiyoo duraa keessatti waa hundayyuu seerfannee jirra illee himnee jirra jeequmsi tokkollee akka hin kaane namni tokkollee sagalee akka hin dheeranne akkasumas kamaal gidduu keenya dhaabbatee tasgabbii nagaa akka buusu waan na mudate kanas immoo suuta jedhee itti naaf himee amma maatiin ishee
hojiiwwan sooshaal miidiyaa kana baay'ee hin hordofan taatee an keessa ture dhiingada dubbadhe sanallee arganii hin ilaalan jechuudha. Maaliif kanaan egaa inshaallah haala jiru hundumaayyuu waliin ilaallaa inshaallah akkasitti kunoo alii fudhadhee deemaan jira wanta maraaf iyyuu mee nu hordofaa isiniin jenna kunoo nu faana ta'aa. Nu faana ta'atii nu hordofaa yaadu du'aa illee nu godhadha akka dhimma kana dhimma obboleessa keenya kana dhimma lubbuuti dhimma gartee rakkoo namarratti fiduu danda'u jeetiin anillee yaada qaba innillee gartee rabbi wajjin uumaa hin taanuti ali yaadinii jechaa jira. Akkasuma gaa gurbaan saahiba kiyyaa sanillee Kamal Kajaanii sanillee nama nagayaati waan ani jee inni fudhata innillee gartee ani jeequmsa kana dhiisii haa dhaabbatu jennaan haa yaadhaan jeetiti akkasitti yaada kiyyanarraa taqabbalee yaa'ii tana ni fidnaa jeetiti innillee nuuf dhame kanaafuu mee nuuf faana turaadha. Wamuundaafuu du'aa nu godhaadhaan isin jaa hordoftoota keenya. Inshaallah akkas egaa maaliif ilaalcha uummata biratti akka waan kabajaa jiraatu keessa yookaan akka waan jiratu uffadhee mucaa kana dhiisee nama biraa jaallateetti na fudhataa jiru. Kun immoo hojii kiyyees miti nama kamiifuu kabajaalan qaba. Kanaaf kun immoo dirqama warra kabajamuu qabuudhas. Akka seeraattis akka amantiittis akka seera biyya lafaattis jara jechuun warri ani irraa jaalladhee mucaa gaafadhee jiru kun warra kabajaan isaaniif maludha. Kun bakka hundattuu waan beekamaadha jechuudha. Waanuma addunyaan beektudha kun. Kanaaf ani immoo kana balleessuu hin barbaadu. Maaliif uummanni kiyya hawaasni kiyya hundumtiyyuu safuu qaba, amantii qulqulluu qaba, kabaja qaba, jaalala waliif qaba waan ta'eef akkasumatti kabajaaf jaalala sanaan akka itti fufnu waliin ilaallaa akkasumas sagantaa gaa'ela keenya fuulduratti ijaaramuuf deemu kanallee achumaan itti fufnee isiniif ibsina isiniin jedhaa nu hordofaa nu faana ta'a. Amma gara mana jaraa. Yo, sena. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ahlan. Nagaa. Akkam. Nagaa. Akkam. Fayyaada. Nagaa. Kamal. Ahlan. Guyyaa tokkollee hin taatu yaada beekta. Nagaa. Nutis ni turre malee nama dhufnaami. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegee. Akkamii jiru jireenya? Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegee. Barka nutis nama turre malee dhufu jirra. Sinee guutti ni raami. Barra xiqqoo ishee karaa nu sodaachise beektaa Kamal. Xiqqoo ishee beektaa karaa kana irratti qabaan kun jajjabaate as karaa bitaa mirgaan gadhiisanii jiru. Kanaaf jecha akka silaachiin kaane gaafa manaa kaanu gara silaa walumaan as geenye turre. Kanaan xiqqoo ishee si biraa hafnee yoo ka'ee immoo qabaan ammas nu mudate asii kaanee bishaan biratti deebi'uudha. Waan ulfaata sayyuu walirraa nu fageessa miti. Kanaaf jennee obsinee xiqqoo ishee dhufnee kunoo aliima wajjin dhufnee galata rabbi. Amma maal barbaada dhuftarree? Nuti moo waan nuti barbaada dhufne Kamaal quba qaba Kamaalee wajjin haasofneerra. Maal hojjaatuta? Maal hojjaatuta? Wajjin haasa'anii. Maal innis hojjaatuta? Wajjin haasa'anii. Ana hattu hojii maal dhuftarree? Rakkoo himate. Rakkoo maaliif rakkoo himate? Maaliif hasuuf iddanii kana hattu? Obsine. Askarri qabuudhaan miti maal gartee miti qabee maneedhaa osoo sana qeena qabbaneessaa Waan dhiiraa Kamaal itti himne. maal inni itti himu maal inni rakkoo isaa tuffii keenya qabaa inni tuffii keenya qabaa. nu afaan hin dubbatin. Hayya tuffii keenya qabaa. waan dhiiraa dhiiruma beekan. Amma nuti haasoo. Waan dhiiraatii miti barku waan faamilii hunda Faamilii hunda ilaallatullee akka rakkoo isaanii addaasii baasee siima. Dhagaye minaa himaa fidis. Amma maal seeta? Kamal jechuun waa hundaa'u tasgabbeessineeti haasoinee koottaadhaan hundee baallama nuuf qabee wal taanee akkasitti akka akka gartee. maal taata wal taatan akka kam taatan. Amma mucaan kun waa takkallee badii takkallee. Hayyee kai bayatu atuu kai bayati hayatu. Jajjarinya boleetiti. Sirnaa saamuun ni baramaa. Atamma usiitii dhaggeeffatu waan isaa jira. Eega amma jarjari gaarii miti. Jarjara miti ani sati kai sinitti na illi qaba garuu wayii ana malee ani namni hundi ana malee illi qaba. Balleessee fakkeenyaaf. Ansi balleessee. Balleessaa naati ifiifuu irra qabuufi jirtaati ifiifuu mataan kee waan dhuftee qabdi. Haaya ammaan tana nu oobsi boleetii teenya afaanii nu baasne. Hayyee himadhaame. Amma bar waan ta'ee jira.
naafi Kamaal keessan harkaa fi afaan Ajab. waliin Saaba nyaannee jabaadha kunillee natti saaba jabaadha. Kaayiba jabaadha tun namni si nyaata laata. Ati akka namakatti nyaata. Nutti nan beektu maaka jirti sibeeti haasa lammaa. Inni beekuu garteemi inni beekuu garteemi summii bishaaniin nu naqeeti silaa akka isaatiin ati garteemi maa jirti nama maraatee bar silaa akka isaatiin obboleettiif jibar maraatee bar silaa. hajjee obsigaa obsi waan Maraatee bar silaa Amma akka ati isaatiin. ati dhaggeeffatu dubbeerraa baasi waan inni ta'e rakkoo isaa nutti himu waan isa mudate kana akka namni dhibee akka namni nutti meesanis Miskiina Nama diimbeera. gaarii, nama gaarii. Ilmi namaa ammoo hanga wanni takka dhuftu adda baasee garteemi namni kun gaarii namni kun hamaadha hanga wanni takka dhuftu adda baasee Ammallee tasuma beeku eega gurbaa kanaati dhageessa mataa guddaa itti meeshaa kana keessa waa meeqaatu hedduudha. haaya dhageeffadhu Mujirima kabiir. amma nuuf qabamtu nuuf hin qabamtu ni qabamti Eh? ni qabamti. ani saahiba Kamaal keessanitti si jechaa jira irra deebi'eeti sitti Beekeeti jira baraan amma isumaan na Meeshee maal agarra dhageesse? aate. Deema Faateen maal dhageesse kan akkanatti dubbattu yookaan kan akkanatti Wanni isin dhageesse uumaan dhangadee achittis ni irraa tuttuqe san. kan gaafa bira keessa namu. Wanni isin dhageesse uumaan dhangadee achittis ni ittiin. Wanni sitti hime sun mucayyoo dhiiseeti gurbaa tokko maammee bira galee killee tuubii sanga. Isaa wajjin inni gurbaa kana gara nama biraa fuusisuutti jira. Mucayyoo keessan qaadhimata kana dhiisee jennaan isin mana isaa dhatte nama killee sanqa. Killeen kalaasitti hanjamee mucaa dha'uudhaaf intala dha'uudhaatti ka'ee ittichaadhaan ga'a. Akkasitti maal gootaniiti wama fiddanuu isintu waa fidaa miti deemnurraa intala adeemna. Akkasitti dhuftee natti himteennaan ka isaan lameenuu ni qabadha natu beeka karaa tolaatiin ta'us karaa dirqiitiin ta'us ana fixa. Singaltuuti ati dhiisin aadan jedhee sillee dhorkee akkasitti dhangata sittinnaan dubbiin sun kijibaa. Mee eenyu jaallatee jedhanii mee ejjaraan eenyu mucaa keessan dhiisee eenyu jaallatee ana amma naa gaafataa attan sanaa keessa Ati immoo maal bira jiruudhaati afaan mimmiiffattee afaan gammatu gattee Waan wanta kana bira jiruudha akkana si bira jira akkam. dhaabbadhu dhume wamoota nutti himtee jirti nuti waan beeknu amma atis keessa hubattee jirti waan Hubattee akkasii natti himte. amma hin mucaa Ati waa manamni sitti mee waa hunda hubattee maal hubata Akka itti hubadhee jira. Akka rakkoo isaa waggaa naasa'u saniin hubadhe malee ani. rakkoosaa namni haasoo mujjii jalatti nurraan deebisin obboleetti tiyya jalatti nurraan deebisin haasoo dhageeffadhu isinirraa hin deebisa akkam. Maaliif? Yoo inni isii fuudhu baate ganaan ani deebi'ee taantu sanaan daladde. ni fuudha ammallee ni fuudha Akkanatti dirqamattiin siin jeebara mallee tolaa miti bara. Akkanatti nama biraan qabaan way kan biraan jaalatte immoo kan biraan qabu. nama taphatanii afaaniin damma dibatanii arraba nama sobanii gartee eenyu taphatati eenyutti